Walabummaa News Network waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. yeroo ammaa guddachuudha qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqiinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, Gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'e jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf miidiyaa hundaa'edha. Walabummaa News Network. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo kabajamoo akkuma beekamu walabummaa News Network qophii marii qeerroo fi qarreeti. Egaa keessummaa qabadhee dhufee jira. Keessummaan keenya irraa sabboontuu Oromoo qabsooftuu Oromoo Jaalle Lubbuu Margaati. Egaa baga nagaan dhufte Jaalle Lubbuu. Walabummaa atis dhimma Oromiyaa irratti hiikkattee qabsoo haala yerootti si yaadachisee sagabrummaa saba keenya irra jirus akkasumatti immoo hayyoonni keenya hidhaa dararaa akkasumatti immoo qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu karaa irra sakaalamee jiru kanaa fi haala akkamiirratti akka jiru marii gaggeessuudhaaf asitti na afeeruu kee baay'ee galatoomii ulfaadhuun jedhaan warra nu daawwatanis akka nu amma sagantaa keenya dhumura nu daawwatan isaaniif hin gaafadhaa galatooma. Valeu!
Baay'ee galatoomi lubbuu. Egaa namni si wallaalee hin jiru qabsooftuu jabduu kan Awurooppaa fi Ameerikaa, Eertiriyaa, bosona Oromiyaa keessa biyyoota Oromiyaa keessa amma Moyyaalee irraa kaasee Keeniyaa, Jibuutii biyyoota hedduu keessa naanna'aa turte. Qabsoo Oromoo kanaa fi Awurooppaa kana keessas naannofteetta. Waa hedduu qabsoo Oromoo kana keessatti quba qabda. Haa ta'uutii mee gara kallattiidhaanii gara marii keenyatti seenna. Wanti amma yeroo ammaa kana hiriirri waamamee ture. Hiriira kana gubbaa irratti hiriirri kuni yeroo tokko ol ka'aa yeroo tokko gad bu'aa. Hiriirri kuni akka bara 2014 fi 2015 16 hita'aa hin jiru. Inni kuni maalirraa maddee jettee yaadda? Walabummaa dhuguma yeroo baay'ee waa'ee hiriira kana dubbachaan ture. Waa'ee hiriira kanallee engaddaas Oromoo TV irrattis marii gochaa turre. Qawwee wayyaa moo hiriira wayyaa akkamiidha haalli deemaa jiru kan jedhu irratti marii guddaa gaggeessaa turre jechuudha. Ammas immoo Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii irratti walabummaa Miidiyaa Neetworkii irratti nu waamteeti gaafii wal fakkaatu haaluma nama yaaddechiisudha. Waan nama yaaddeessu ta'ana waan hedduu jira. Ani gaafa waa'een hiriira kana yaadu waan hedduu nama bira dhufaa jechuudha. Hiriirriin kuni akkamitti gaggeeffamaa jira? Qajeelfamaa eenyudhaani? Sagantaan akkamitti gaggeeffamaa jira? Akkamitti bahaa jira? Kan jedhu jalqabaa gatteenyee ilaaluu qabna. Hiriirri kan gaggeeffamu abbaan qabsoo uummata Oromoo warra kaayyoo dhugaa gaggeessanii, warra nagaan gaggeessanii, warra seeraa fi heera qabsoo bilisummaa Oromoo beekan gaggeeffame. So ta'e hanga amma laamsheessee lubbuu namaaf dhabamee qabeenyas barbadaa'ee sadarkaa kanallee hin ga'utu. Waan hiriirriin kuni kan biyya keessaa baay'eetti saabotaajii kan ta'e achi keessa waan jiru jira. Saabotaajiidha kun 100% shurii ta'ee sitti himaa. Hiriirriin kun kan qabbanaa'u maal godhu qabsaa fakkaatanii diina Oromoo keessa taa'anii kan hojjetanii jiru. As keessa immoo Oromoo fakkaatanii Oromoo keessa qabsoo Oromoo keessa taa'anii kan hojjetanii jiru. Jarrii lamaanii walitti qindeessanii hiriira kanaa akka qabsoo bilisummaa Oromoo qindeesse fakkeessanii uummata gayyaasanii lubbuu uummata Oromoo ficcisiisaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo saakaalaa diina jiraachisu irratti hojjechaa warra jiran jiru jechuudha. Kanaafuu qajeelfamaa qulqulluu kiliirii kan ta'e kaayyoo isaa qabateeti waan hin deemnee fi karaa irratti bushaa'aa hafaa jechuudha. Kanaadha kan jedhu waan baay'ee jechuu hin danda'u gara booddeetti ammaaf kana siif hin jedha. Baay'ee galatoomi lubbuu. Waan amma keessatti gaaffii jira beektee gaaffiin gama qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis warra sabboonaa fakkaatanii diina jiraachisuu hojjetantu jiru. Gama amma hiriirri ba'amaa jiru kanattis sabboonaa fakkaatanii nama hiriira Oromoo quuqame fakkaatanii warri diinaaf hojjetantu jiru.
warri kun lamaan walitti dhufaniitu diina jiraachisuudhaa fi qabsoo Oromoo sakaalaa jiru. Namoota kana akkamittiin of keessaa baasuu danda'ama? Hin danda'ama moo hin danda'amu? Yoo danda'ame wanti kun of keessa baasuu danda'ama. Jara kana of keessa baasuu danda'ama. Akkamitti of keessa baasuu danda'ama jettee yoo na gaafatte jarri warra kana godhu caasaa bilisummaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru moo uummata Oromoo keessa jiru moo hawaasa naannoo sana keessatti jiru bakka isaan jiranii jalqabaa akeekkatanii beekuu qabu. Ila nama tokko gaafa teessuma isaatii fi eenyummaa isaatii fi haala isaa inni keessa jiru sana hubatuu qaba jechuudha. Waan tokko gaafa geggeessa. Jara kana warra akkas jedhanii qabsoo bilisummaa Oromoo keessa ta'an warra hojjetan akkuma arginuti qabsoo bilisummaa Oromoo saakalaa qabsaa fakkaatanii dantaa mataa isaanii qabsoo uummata Oromoo kan gatii kaffalchiisaa jiru dhiisanii kan lubbuu qabeenyaatti barbadaa'ee kana dhiisaniiti dantaa mataa isaaniif dhuunfaa isallee bakka ga'uu hin dandeenye irratti akkasumatti qabsoo bilisummaa Oromoo osoo beekanii osoo hin beekin saakalaa jiru jechuudha. Uummata kana baasuu kan dandeenyu Oromoon gosaan deema, Oromoon naannoon deema jira. Amma yeroo ammaa kana keessatti akkan argutti naannoodhaan gosaan deemaa jiru. Inni kun immoo sirrii miti. Amma kan balleessaa jiru ganda tokko keessatti dhokateeti naannoo tokko keessa Oromiyaa keessa naannoo tokko dhokatee achi keessa gaaddidduu ta'eeti laakiin shaadoo ta'eeti kan hojjechaa jiru. Wanti kun dhabamsiisuu kan deenyu waraana bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo yoo jabeessine biyya keenya keessatti uummanni Oromoo kana hubateeti waraana bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo isa qulqulluu isa kaayyoo qabu sana jabeessinee yoo baane jarrin kun hidda isaanii buqqa'uu danda'a jechuudha. Amma garuu gaaddidduudha shaadoo ta'aniiti kan hojjechaa jiran wal beennaa in argina in dubbannaa garuu gaaga isaan bu'aa isaan fidan immoo diina jiraachisu ofillee jiraachaa hin jirani. Argineerra kanaan duratti ofiisillee jiraachaa hin jirani ofii badaa diina immoo jiraachisaa jiranii jechuudha. Kanarratti kan jiru. Baay'ee galatoomi. Mee hiriiruma kana gubbaa irratti deebineetu hiriirri kun yeroo darbee lixa Oromiyaa keessatti akka beekamu PP deeggaruudhaan badhaadhina deeggarra jedhanii shanee balaaleffachuudhanii raayyaan ittisa biyyaa jedhanii namoota waltajjiirra dhaabbatanii waraanan ajjabanii uummata kana lixa Oromiyaa keessatti baasaa turan. Akkasumatti bifa wal fakkaataatiin immoo marsaa lammaffaa walumaa gala biyyattii guutuyyuu waamanii namni hiriira nagaa bahee nagaadhaanii badhaadhina warri deeggaranii nagaadhaan bahanii nagaadhaan galan. Garuu hidhamtoonni keenya nuuf haa hiikamu, dhugaan Haacaaluu Hundeessaa haa bahu, akkasumatti nuti maal jedhanii waraanni keenya woboodhaa mootummaan keenya abaawoodhaa jedhan. Akkamitti kana jettu warra jedhanii garii isaanii rasaasaanii garii isaanii immoo mana hidhaatinii garii isaanii immoo qaamaa hir'isanii jiru. Siyaasa kana keessatti yeroo dheeraa qabutti bifa kamiin ilaalta? Walabummaa yaada gaariidha gaafis gaariidha kan kaaste hundumtuu gaafii kana Oromoo hundumtuu gaafii kana gaafachuu qaba. Dula na deeggaraa dula na filadhaa dula na jiraachisaadha kan deemaa jiru biyya sana keessa. Dhimma dhuunfaa nama tokko jiraachisuu fi nama tokko hidhuu fi nama tokko hidhaa baasuu fi nama tokko immoo ajjeesisuu fi nama tokko immoo gaafii gaafachuudha. Gaafii waloo kan ta'e gaafii dhimma Oromoo fi Oromiyaa hafeera jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti gaafan argu kun baay'ee nama gaddisiisa garuu nama tokko mana hidhaa baasneeti nama Oromiyaa guutuu miliyoona 60 gabrummaa jala buusne harka nafxanya harka diina keessa baasne akka ummata TPLF sana barbadeessuu irratti qophaa'aa kan jirani nuyi ummata Oromooti jechuudha. Warra Oromiyaa keessa jiran keessattuu warra qabsaa fakkaatanii rimma qabsoo kana keessatti warra jiranii jechuudha. Hedduun isaanii yoo si tarreessee maqaa si baase hin danda'amu malee maqaa isaanii yoo si tarreessee illee tokko tokko isaanii si himaa jechuudha. So isaanii PP'n nama isa paartii godhellee nama ogummaa yookaan immoo beekumsa kan kennellee eenyu akka ta'e naan galle. PP'n torbaan tokko waggaa tokko keessaa dhalatee ji'a tokko keessaa dhalatee ji'a tokko keessatti paartii ta'ee biyya keessatti badhaadhinaa nuudha kan akkas gochaa jiru numa Oromiyaaf siyaannu nuudha kan Oromoof beeknu numa nu jiraachisaa numaati akkasidha kan jechaa jiran jechuudha. So namni humna qabu namni kaayyoo isaatiitti citee kan jiru sana kaayyoo isaatiitti dirqiidhaan uummata qabu. Kan na aarsu garuu uummanni akkamitti fudhachuu danda'edha. Isaanillee paaworii kamii akka argataniiti uummata kana qawweedhaan sodaachisanii ajjeesanii
ummata biyya keessa borna filadhaa fi na jiraachisa gibira kaffalii damooza naa kenni warra jedhan sanarratti roorroo akkasii geessisaa warra jiranii jechuudha. Kanadha kan argaa jirru biyya kana keessatti biyya seerrii fi heera addunyaa keessatti kan hin jirre kan argaa jirru biyya empaayiratti sana keessatti jechuudha. Na deeggara dirqama ana fakkaadhaa. Lubbuun walabummaa fakkaachuu hin dandeessu lubbuun lubbuudha malee nama biraa miti. Namoonni biyya empaayiratti sana keessa aangawoonni qabanii warra kaleessaa ergamaa ta'anii jireenya isaanii kan bade har'ammoo jireenya isaanii illee fooyyeffachuu kan hin dandeenye jiina jiraachisuuf nafxanyaa jiraachisuuf biyya sana saamsisuuf ajjeesisuu uummata Oromoo burjaajeessuu olii gad oofaa kan jirani jara amma jiran sanatti warra EPP jettu sana. Garuu warra akkas godhee sadarkaa kana kan geessise paartii siyaasaa warra diiyaasporaa shaanxaa qabatee biyya keessaa gad jaarsoliin biyya namaa biyya bulchaa jiru ilaa jaarsoliin Ameerikaa kan filatame baandii nama agarte waggaa 75 ilaa biyya isaaniitti uummata isaaniitti akkatti muuxannoo isaan qaban gaggeessaa jiran irraa Tiraampiin illee mana murtiitti dhiyeessan jira. Biyya empaayera sana keessa garuu seerri biyya hin jirreeti. Uummanni ijaaramaa hin jiru. Uummanni iyyoomsanii siyaasaan ajjeesanii sodaachisanii kan jiraachaa jirani warra biyya PPdha jechuudha. Garuu kan isaanii dabballoota isaa kaadireetoo isaati warra kaadiree isaanii bahaniiti duulana filadhaa duulana deeggaraa jedhanii agarteetta gaara mul'ataa keessatti konkolaataa tokko guutuu allayyaa keessa seenee konkolaataa waggaa 60 kan biyya Xaaliyaanii keessarraa salvaajii gaarbeejii kana funaananii biyya keessa galchan ummata lubbuu isaaniitti gaaga'amaa guddaa geessisaa jiru jechuudha. Kanallee ilaalamaa jiru. Biyyattii sana keessa namni humna qabaatee yookaan immoo sobee warra jiraatuti malee dhugaadhaan biyyaaf jiraachisuudhaaf warra danda'anii saakaalanii mana hidhaa keessatti guraa jiru. PP'n immoo ummata miti kan bahaa jiru immoo warra isaan dabballoota isaatii jechuudha. Kanan jedha ammaaf. Baay'ee galatoomi lubbuu. Egaa wanni hiriira kana wanni yeroo dheeraadhaa fi PP'n namni PP ta'e ammayyuu kabajaa qaba kan immoo KFOs ta'e jaarmiyaa biraas ta'e akkuma beekamu hidhamaa jira. Ajjeefamaa jira. Haa ta'uyyuu malee as keessatti seerri biyya sana keessa jiru fakkeenyaaf hiriira kanarratti namoonni miidhamanii hedduutu jira. Akka Amnesty International Human Rights Watch kan biyya sana keessa jiran jiru. Warri kun tokkoyyuu ammayyuu gabaasaa hin jiran. Warri kunoo maaliif paartiin kuni yeroo gaafa qawweedhaan uummata kana akkasitti rukuchaa jiranii namoota kana ajjeesaa jiran amma waa'ee Tigraay qofarraa dubbatu. Namoota amma kalee Februaarii 14 immoo Februaarii 13 hiriira nagaa kana bahee namoota hedduutu ijoollee daa'ima durbaa fa'aa ajjeesanii jiru. Warra kana namni gabaasu hin jiru. Warri addunyaa irratti waan hin jiran. Inni kuni paartii siyaasaa Oromootu dadhabbina qabamoo isa biyya keessaati moo isa biyya alaati moo akka Oromootti lubbuun nama bahu kun paartiiwwan siyaasaa Oromoo uummata kana bakka buuna jedhan. Ijoolleen gaafa duutu, barataan gaafa du'u, gaafa barsiisaan du'u, kana hunda addunyaan waan kana akka yaada keessa galchee ifa ittiin kennine gochaa hin jiran. Eenyu bulchuudhaaf qabsaa'u jettee yaadda? Yoo uummanni kun halkanii guyyaa akkasittiin nama 60 dhume jettee ati asirraan immoo warri PP mormuudhaaf bahanii namoota hedduu dhume rasaasaan. Inni sun konkolaataadhaan inni kun rasaasaan. Kana jidduutti kan dhumaa jiru uummata. Itti gaafatamummaan kan eenyu ta'a? Namni itti gaafatamummaa fudhatu jira paartiin siyaasaa jettee yaadda? Kunis waan gaarii. Kun gaaffii gaarii naaf fidde. Ani kanas ammallee kan jechaan jiru ammallee gara fuulduraattis amma dhumaattis kan deemaa jiru kan akeekkachiisa gaarii kan itti himaa jiru uummata keenya jechuudha. Paartiin Amnesty International kan hojjetu uummata Oromoof uummataaf osoo hin ta'in mootummaaf hojjeta. Amnesty International Human Rights Watch kan uummataaf hojjetu karaa garaa baasuu qabna. Amnesty International jettan sana inni basaasaadha. Tikaa isaaniiti. Inni gabaasuu hin danda'u kan mootummaatti hoogganeetti kan jiraatu. Mootummaa sana deeggara. Mootummaa sana keessatti namoonni waan uummata keessa yoo amma walabummaan kana hojjete yoo jedhee hiriira baate walabummaatu bahe jedhee si saaxileeti mootummaan akkasii ajjeesuu godha jechuudha. Human Rights garuu icciitii kee eeggatee dhibba ilma namaa mirga isaaniitti isaan irraa mulqame sana isaaniif gargaarsa warra dhaabbatudha. Warra Human Rights
Kanaafi Oromoon immoo waan Tigraay fi waa'ee Oromoo gaafa ilaallu Oromoon guyyaa tokko ani Oromoodha biyya koo Oromiyaadha jedheeti biyya alaa kana keessatti hojii guddaa hojjetee hawaasni tokko illee hin jiru akka amma argetti amma kiyya amma argetti jaarmiyaa siyaasaa miseensonni adda bilisummaa Oromooti kan ta'aniiti nuyi Oromoodha biyya keenya Oromiyaadha jedhanii warra dammaqan ummanni maajoritii isaa ani Itoophiyaadha jedheeti kan deemaa jiru ummanni Tigraay garuu ani Tigraayidha jedhee deema malee Itoophiyaadha jedhee deemaa jiru waggaa 27 guutuu biyya sana bulchaa turan biyya isaanii bilisa baasaniiti ummata isaaniif immoo darbanii biyya isaanii darbanii immoo naannoo isaanii keessa darbanii impaayera Itoophiyaa guutuutti bulchaa turan akkuma arginu sanaatti jechuudha ummanni Tigraay addunyaa irratti of beeksisaa jiran nu Tigraayidha Eertiraanis ani Eertiraadha jettee Amaarri ani Samaara Oromoon garuu ani Itoophiyaadha jedheeti akkasumatti du'aa ajjeefamaa Soson beekina silallee dubbadheera jiina jiraachisuudhaaf qabsoo gochaa warra damee siyaasaa keessatti kaayyoo siyaasaa keessallee warra jiran jaallan cofaa maal jechaa turan East Africa keessa qawween barbaachisu jedheeti kitaaba barreessee baaseera. Sigalee garuu warra Noorzii warra kaabaa fi hidhatanii uummata Oromoo irratti gaafa qabsoo ajjechaa fi hidha saamsicha isaan gahanii isaan ittiin dhukkubuu jechuudha. Kanadha garaagarummaa keenyaati. Hayyoonni keenya damee siyaasaa jettu Itoophiyaanizimii lallisaa jiru. Itoophiyaan eenyu maal jedhanii Oromoo miidhamee jedheenyu si gabaasaare. Kanaafuudha kuni waraanni keenya hidhannoodhaan humnaan nurraa fudhatamee kana humnaan deebisuu qabnaa jenneeti nuyi qabsoo hidhannoo filannee kan bosona seennee jechuudha. Adda bilisummaa Oromoos kan doorsisaa jiran gamaaf gamana kan irratti hayyo duree keenyaa irratti waan adda addaa kan mana hidhaatti kan uguran kan lubbuu isaanii waajjira kan cufan kanadha warra achi keessaallee foxxaqanii ba'an. Warra achi keessaa foxxaqan mootummaan kun mootummaa Oromooti akka Oromoon harka baasee filate akka Oromoo fi gaafii Oromoo deebi'e gaafii waggaa 60 qabsoo dhiigaa fi irratti dhangalaasnee sana kan deebi'etti har'a ala bahanii kuno Itoophiyaan dimookiraasiinaa jedhaniiti Itoophiyaati Itoophiyaan naa dimookiraasii ani dimookiraasii dheeboodheera jette Itoophiyaan Oromoo gaafatte hin beenneen sun jechuudha dirqii sirba dirqii jedhan san sirba giddii jedhan san akkasitti gochaa jiru kan itti gaafatamummaa kana fudhatu kan qabani warra dhaaba siyaasaa jedhaniiti biyya impaayera sana keessa ta'anii kan uummata keenya ficcisiisaa jiranii jaarmoolii siyaasaa warra shaanxaa qabatan diaasporaa kana keessatti warra hojjetan lammaffaa immoo isaanii CIA fi akka Itoophiyaan barbaaddu siyaasaan Itoophiyaan barbaaddu irratti hojjechaa bahan hayyoonni qabsoo keessa jiran muraa namoota muraasaa malee warra kan akkaataa Itoophiyaan ijaaramtu Itoophiyaan naa ijaaraan danda'e ani sababii cuu miliyoona 60 dhiiseeti miliyoona 15 miliyoona 10 uummata jiraachisuudhaaf jedheeti qabsoo bilisummaa Oromoo dargaggeessaa fi qarree fi qeerroo 60 kan lakka'amu biyya ari'amu lubbuun wareegamuu irratti kan geessisan jara kanaati jechuudha. Qajeelfama achi keessaa ba'uuti. Yeroo asiin waa qabsoo jalqabamu as fuudhaniiti lakki akkas jedhaniiti ummata keenya dargaggoota keenyaatti mana hidhaa gursisanii olaa deemaa beekaa hayyuun keenyaatti saakalaa jiru jechuudha. Kan itti gaafatamu ammallee nullee waan lubbuun jiraanne lubbuudhaanii akkuma amma Ameerikaan gochaa jirtu nuyis sadarkaa kana gochuudhaaf gara booddeetti hin jennu garuu has a matter of timeidha. Yeroo wanta kana sitti yaadadhu mataan baay'ee na dhukkuba walabummaa maaliif yoo jette akkamitti hayyuu Oromoo ta'ee Oromoo afaan Oromoo dubbatu afaan hin beekne afaan nafxanyaatiin afaan saabaa kanaatti qabateeti akkamitti biyya san isin bulchaa isin dimookiraasiin qabdanii kan isa gabroomsaa jiru san falmachaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti uummata akkasiiti wajjin qabsoo gaggeessaa jirra. Waraanni keenya adeemfamee kan ajjeefamu kan qabsiisaa jiran PP'n kaleessaa eessaa dhufte PP history ishee beekta Hacaaluun kaleessaa kan waajjira mootummaa masaraa mootummaa keessatti ajjeefameeti karaa galaan kanatti konkolaataan fidanii akka karaa sanattis hattuun ajjeesee fakkeessanii achi keessa galan namichi PP illee PP CPR kan kennu doktara isaa achi keessa ajjeesan nama dhiyaati doktarri achi keessa kan isa ilaaluudhaaf godhu sana ajjeesan namni erga ajjeefamee sammuu isaati sa'aatii 6 induu qaama isaa yoo du'e akka saayinsii jedhan damee fayyaa keessan hojjedha nan beeka sa'aatii 6 sammuu isaa hin du'u hin dhagaa sammuun isaa ganaadha onnee isaati hafuura isaa yoo cite malee gurbaan kun hin dhagaa ture soo gaafatan gurbaan kun illee osoo hafuura isaa lubbuu isaa illee hin darbini fuudhanii ukkaamsaniiti ajjeesanii jechuudha hanga kanaati justice keenyuti jette eenyu gaafata seerri hin jiru kanaafuudha qabsoon goone humnaan goone biyya keenya bilisummaa isaatiif gonfachiisneeti
seera mataa keenyaatti bulfannaa kan baasuudhaaf deenyeeti kan qabsoo halkanii guyyaa gaggeessaa jirru jechuudha. Kanaaf ammallee kan itti gaafatamu warra lubbuu biyya sana keessatti waajjira adda bilisummaa Oromoo cufsiisuu, waraana isaatiin facaasuu, biyya sana keessa oli gad dho'uu, dula na filadhu PPO'n taate yoo ati na deeggartee malee dirqamaan akkas godhanii uummata burjaajeessuu kan itti gaafatamu warra jaarsolii siyaasaa of jedhanii biyya kana keessatti warra deddeemanidha. Gaafa Oromoon du'u, gaafa saamamuu hin dubbatan. Gaafa Oromoon ka'ee qabsoo isaa jabeessu jaarsummaadhaan jedhanii as dhufanitti qabbaneessanii lubbuu namaatti qoosaa warra jiranii warra kanaati kiriminaalota jedheetiin dubbadhaan ammaarra. Galatoomi lubbuu baay'ee hedduu galatoomi daawwattoota keenya jaallatamoo kabajamoo kan daawwachaa jirtan Walabummaa News Network sagantaa ce'umsa kana booda walitti deebina. Egaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana turtan abdii guddaa qabna. Mee lubbuu gaafii guddaa waan icciitii guddaa kaaste, icciitii guddaa nati kaaste keessaa ajjeecha Hacaaluu Hundeessaa akka yaa'a masaraatti ajjeefamee fi akka immoo doktorri isa laaluudhaaf Hacaaluu laalee akka inni illee dabalee ajjeefamedha kan dubbatte. Tokko isa kana. Inni kuni hammam mirkanaadha yookaan hammam dhugaadha kan jedhu irratti uummata Oromoof otoo ibsa goote. Namni tokko sa'aatii 6 ture jettee jirta. Ogeessonni fayyaa hedduun baay'eenis waan akkasii jedhanii jiru. Inni kan biraa immoo itti gaafa Oromoon Itoophiyaa jedhee qabsaa malee Oromiyaa jedhee kan qabsaa jiru miseensa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromootii jette. Kanaaf ajjeechaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru kun kanaaf dhageettii dhabe jechuudha. Akka kiyyaatti dhageettii warra dhabsisanii sagalee Oromoon kun dhabsan warra Itoophiyaan dimookiraasiinaa jedhanii dhaabonni siyaasaa kan daankiraa sirbanidha. Diina Oromoo wajjin ta'anii Finfinnee keessa ta'anii kan daankiraa sirban isaanidha kan akkas gochaa jiru. Uummata keenya kan burjaajessaa jiru, Oromoo sodaachisaa kan jiru, kan qabsoo bilisummaa Oromoo haqaan gaggeessaa jiru, adda bilisummaa Oromoo balbalatti cufanii akkan dubbanne yoo as baate akkas si goona, yoo akkas goone akkasuma yoo ati fudhatte akkas si goona jedhanii waan hedduu irratti hojjetaa bahan warra akkasiiti. Ammallee Oromoon kan bulchuu biyya kan bulchu Oromoodha. Oromoon gaafii isaatii fi kan itti qabsaa'e, kan itti wareegamaa bahe, kan itti du'aa bahe, kan itti ari'atamaa bahe, kan riira nagaa jedhe itti bahaa bahe kana miti gaafiinsa. Gaafii instead of gaafii Oromoo deebisuuf, sirna Oromoo deebisuuf, biyya Oromoo ijaaruu irratti dhiisaniiti uummata Oromoo kan biyya Oromoo keessatti lammummaa Oromoo fi Oromiyaa kan qabu irratti xiyyeeffatanii kan ajjeesisaa jiran jaruma kanaati jedheen gaafadha ammallee. EPP irratti yookaan immoo diina Oromoo yookaan nafxanyata yookaan mahabashoota irratti miti kan murteessu warra as nu keessa jiran sanaati. Hacaaluunis akkas amma mirkanaa'e kuni maali nama saayinsii baratee miti, nama beekaa miti, nama wallaalallee beeku. Konkolaataa keessa bakka dhiiga isaallee dhangala, bakka isaan rukutame maali
yani waan inni dubbatu hundumaa irratti duraan dubbataniiru osoo Hacaaluun ajjeefamiin walgahii isaanii keessatti isa duraan isaan lafa ka'anii hanga ammatti karoora amma isaan deemaa jiran sana yeroo sana kaawwatanii turan maal gochuu qabnaa kan jedhu dubbadheera miidiyaa tokko irratti yeroo sana illee dubbadheera maal gochuu qabnaa akkamitti ABO'n injifachuu dandeenya akkamitti ABO kana warra qabsoo kana keessatti ummata Oromoo kakkaasuu danda'an hayyoota warra babbeekamoota warra isaan ummata fuulduratti dhageetti argatan ajjeesuu hidhuu adda bilisummaa Oromoo waajjira isaa cufuu waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu warra kanaan dura qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hirmaatanii impaayera kana diiguudhaaf nu jiraachisuu warra dadhaban sana isaan dhabamsiisuu yoo maallaqa arganne jijjiiruu yoo jijjiirre immoo hidhuu sodaachisuu kan jedhu irratti isaan lafa ka'anii qabxoota 20 kan ta'u lafa ka'aniiti irratti bobba'anii sadarkaadhaan hanga ammaatti irratti hojjechaa jiru jechuudha. Oromoon kana hin hubatu. Oromoon biyya kee Oromiyaadha gaafa jettu ani Itoophiyaadha kan sin jedhu akkamitti haala Hacaaluu ajjeefameeti akkamitti ajjeefame sana kan jedhu investigationii poolisiin hin goone reenfa isaallee namni argee jiru akkamitti si amanuu danda'a. Xilaan waamii jetti akkamuu waamii jetti kan dubartittiin afaan faajjii olii gad dhooftaa kan kabachiistee nafxanyaa biyya sana keessa jiraatte aangoo qabaattee illee biyya isheeti eenyummaa ishee illee kabachiisuu hin dandeenye dubartii Habashaa tokkotti illee halkanii guyyaa kan arrafamtu. Adeemsicha bebee sana kan jedhamtu sana illee waan meeqa dubbachaa baate waan meeqa. Namni akkasiitis hin jechuu kooti. Kanaafuu Hacaaluun kan ajjeefame masaraa mootummaa ajjeefame konkolaataa keessa ka'anii dhaqanii karaa galaan sanatti darbanii jechuudha. Akka isaan nama tokko ajjeese. Karaa deemaa miskiina karaa deemaa hattus haa ta'u nama gaariisaa kunii hojjetu shugguxii lafarraa gataniiti kunaasii shugguxiin ajjeefame. Shugguxiin ajjeefameen kun karaa kan ba'e kan investigationii namni godhee jiru. Kanaafi kana Hacaaluun Doktara sana qofaa osoo hin ta'in nama 200-300 ol kaazinii isaallee sona finidha kan ajjeefame jechuudha. Kana Hacaaluun mootummaa ajjeesuun 100% dhugaa masaraa mootummaa keessatti harka PP nafxanyaan ajjeefamuun hundumtu isaanii ni beekan. Kun immoo guyyaa seenaa ni baasaa jechuudha. Aadaa biyya sanaati. Aadaa biyya sana hayyoota meeqa ukkaamsanii ajjeesaniiti dhabamsiisanii lafa dachi jala awwaalanii bakka isaan geessisanii dhabamee jira jechuudha. Kuni waan dhugaa fi haalamuu tokkollee hin jiru waan explainii goonuu tokkollee hin jiru jechuudha. Kun dhugaadha. Baay'ee galatoomi lubbuu baay'ee waan hedduu waan haaraatu guyyaarraa guyyaatti as bahaa jira. Haa ta'u mee haala amma mootummaadha ofiin jedhu kuni itti deemaa jiru kuni egaa dheengadduma kana hiriirri akkuma beekamu bakka hundatti hiriirri godhamee jira. Hiriira kana booda wantoota raawwatame taate keessaa inni immoo irra deebi'eetu waan gochuu deemaa jira. Amma maalinni dura dhagaa bu'uuraa ture amma immoo hojii jammarsiisuu immoo hojii eegalchiisuu isa jedhan sanarratti jedhanii sobanii uummata waan jechaa jiru. Fakkeenyaaf Amboo dhaqanii Amboo fi Gudarii fi Jimma walitti baasuu karaa walitti baasuu jedhanii wali sorraan jedhanii wantoota kanarratti haasaa godhaa turan. Haasaa sana keessatti eega hiriirri kun ta'e booddee haasaa sana keessatti Shimallis Abdiisaa akka jechaa jiru haati Abiyyi Ahmadii asii kaateetu Jimma dhaqxee miilaanii jedha. Haati Abiyyi Ahmad godina Shawaa lixaa yookaan immoo Shaggar lixaarraa kaatee jedha. Haati Abiyyi Ahmad Oromoodha jechaa jira natti fakkaata. Gaafa ammoo Nobel Piraayisii fudhatu haati Abiyyi Ahmad lakkii Amaaraa kan jedhame kan dubbiin ture. Tokko isa kanadha. Inni lammataa immoo wanti uummata sana walitti qabanii akka Loorenz Tsaggaayee fi akka Hacaaluun jedhetti jedhanii fakkii godhatan. Namoota kana hundayyuu harka nafxanyaatiin ajjeefamanii harka nafxanyaatiin bifa hin taaneen akka isaan du'an taasifame. Kanarratti waa'ee Maammoo Muzammir kaasanii nuti sanyii Maammoo Muzammiridha jedhanii haasaa turan. Siidaan Maammoo Muzammir haa dhaabbatu Gudaritti gaafa jedhan namoota hedduutu irratti wareegame namoota hedduutu hidhamee amma har'aatti iyyuu mana hidhaa jira. Isa kanaafi akka nama siyaasaa tokkotti uummanni kuni maaliif daqiiqadhuma tokkoofillee Hacaaluu dheengadda isaan harkuma isaaniitiin ajjeesanii achuma dhaabbatanii waa'ee Hacaaluu fakkeenya godhanii dubbatan daqiiqaa tokko achirrattis gadda isaa akkuma uummanni gadduufillee waa tokko hin goone.
Isa kanaaf artiistonni achirratti argamanii Hacaaluu wajjiniin hiriyaa turanis achirra dhaabbatanii sirbaa turan. Artiistonni Oromoos bifuma kanaan wal qabatee namni tokko Hacaaluun du'eeraa siidaan dhaabbatee fi jira. Warra amma jiru kanaaf immoo siidaan hin dhaabbataaf hin dhaabbatu hin beeknu. Haa ta'u dhimmi kuni maaliif wanni kun yeroo koronaa jira hiriira hin bayinaadha. Isinii PP hin deeggartanii namoonni akka walitti dhufne jedhanii yeroo hedduu waan adda addaa hojjetu. Namoonni bakka sanatti argamanii kan maaksii qabanii jiranii akkasumatti namni wal keessa jira. Isa kana akkamitti ilaaltaa sana booddee isa gara lixa Oromiyaa fi isa gara Shaambutti immoo itti dhufna. Walabummaa kan ammanatti himtu hundumtu tapha ijoollee fakkaata. Gaafa 2018 gaafa biyya deemu karaan suni gireederiidhaan hojjetamaa ture. Amma miti tureera karaa sana. Oromooni PP'n irra karaa sin ijaaraa maal si godha jalqaba Oromoon karaa naa ijaariin jenne Oromoon ofiisaa ijaarrata biyya isaa gaafa qabatu. Oromoon barkan qabsaa jiru karaa naa ijaarii mana naa ijaarii miti. Oromoon lafa qoteetiin karaa ijaaruu dadhabe immoo kanaa PP karaa deemaan kaleessaa ergamaa nafxanyaa fi kan TPLF turte sana karaa Oromoo jaallatu. Karaan duraanuu karaa irra jira. Doozarii meeqa karaa irra ture? 1998 gaafa achi deemnu karaan ijaaramaa jira. Karaa haaramaa ijaaru. Haati seenaa haadha Abiyyi qabsoo dirree deemee diina Oromoo gombisee kufee kuffisee har'a Oromiyaa nun bilisoomsine. Haati isaa haasa'ee dhiisee nuyi gaafiin keenya gaafii dhuunfaa nama tokkooti waa'ee haadhaa fi abbaa karaan deemtu karaa hin deemin maaltu nu rakkise. Yoo miillaanaa deemtu kan samii isaa deemtu. Faayira sana keessa konkolaataan hin jiru maaliin deemti xiyyaaraan deemtii fi kana waan sammuu namaa keessatti hin galleeti. Warra hoggantoota PP'n kun sammuu hin qaban. Sammuun isaanii daamenshaa qaba hundumtu isaanii. Karaan ijaarame. Uummanni Oromoo karaan naa ijaarii jedhe kadhateera. Waa'ee asirra immoo waan tokko sitti hima. Hacaaluun na ajjeesaa. Maammoo Mazammir na ajjeesaatii siidaa naa dhaabaa jennee dhaamsa hin dhaammanne bara. Isaan uummata keenya hin ajjeesinaa. Bilisummaa Oromoo fi saba Oromoo irratti biyya Oromiyaa kana irratti ni ijaarraa kan jedhu irratti kan wareegaman. Dinni Oromoo ajjeeseeti siidaa dhaabuun kun bu'aa Oromoof qaba moo hin qabu kan jedhu irratti yaaduu qabna. Mee ati gaafa ilaaltu Hacaaluun siidaa dhaabbate Maammoo Mazammirii siidaa naa dhaabbatu uummannis waan gaafatu sirriin ture akka kiyyaatti. Siidaan ofii keetii mana kee ijaarratta malee nama hin gaafattu. Biyya kee keessatti biyya mirkaneeffachuu kaatee galma keetiin qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessita malee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatte dhaaba ati kaayyoof siif dhaabbate isa ganamaa kan Oromoo fi seera Oromoof gadaa Oromoo sana kan deebisuudhaaf qabsoo halkan guyyaa jiru dhaabbatta malee siidaa naa dhaabii Finfinneen akkasii afaan Oromoo kana nuuf ta'ii jedhee gaafii gaafachuun illee sirriin turre akka kiyyaatti akka qabsaatti akka nama siyaasaatti eenyu gaafata koloneeffataa biyya sana keessatti gaafiin kun si deebisuu hin danda'u. Maaliif na koloneeffatame akkamitti kolonii kana jalatti kufee jette kana gabrummaa kana akkamitti keessaa ba'uu dandeenya. Gabrummaan kun uummata keenyaa fi eenyummaa keenyaa irratti akkamitti gatii guddaa nu kaffalchiisaa jira jetteeti haasa'uu qabda. Sigalee kanaafu Oromoon gaafii inni gaafatu gaafii abbaa biyyummaati malee gaafii karaa gaafii nama ana ajjeesa Hacaaluun na ajjeesiti siidaa naa dhaabii ambuu keessatti hin jenne. Hacaaluun takka na ajjeesaa hin jenne. Ofii isaaniiti waan qabsoo Oromoo uummata Oromoo kakkaasutti sagaleedhaan maayikii qabatee boombii miti kan qabate maayikii qabatee waan dubbateef dhugaa waan dubbateef ajjeesanii awwaalaniiti kan dhaabeef immoo mootummaa PP miti kan dhaabeef Amboo Yuunivarsiitiidha kan dhaabeef Yuunivarsiitii Amboodha kan dhaabeef kanaafu artistoonni warra kaanillee warra amma sirbaa jiran dhiiga ilmaan Oromoo lafee ilmaan Oromoo irratti kan biqilchee sana irratti dachee sana irratti iyyisiisaa jiran isaan iyyisan isaanis gatii isaaniin argatu. Kanaaf hin jedha. Kanaaf haala achi keessatti karaa si ijaarra mana si ijaarra kana miti gaafiin keenya. Gaafiin keenya Oromiyaa walaba kan taateen paayirati sana keessatti ijaaruudha. Itoophiyaa dimokiraatii Itoophiyaa wajjin jiraachuu miti. Oromiyaa akka Oromootti waan miidhamneef jiraachuu qabna kan jedhu irratti kan qabsoo gaggeeffamaa jiru. Kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo jalqabaa hanga dhumaatti beekamuu qaba. Sigalee kanaafuudha isaan adeemaniiti ummata wallaalaa saba wallaalaa kana kan miillaan isin firdaan deemanii akkasitti burjaajessanii ajjeesaniiti gaafa Oromoon ajjeefamu bineensaallee lukkullee fakkaatu Oromoon. Maaliif Oromoon yoo ajjeefame malee alagaan jiraachuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Dhiigaan biyya sana keessatti kan dhumaatee jechuudha.
Kanaafi kan jechaa jiru. Digalee emotionaliin ta'e ifa manaa godhi waa'ee dhaaluu gaafa kan diraamaa biyya sana keessa jirutu baay'ee nama arsa jechuudha. Baay'ee nama arsa. Uummanni keenya kana hubateeti son ka'ee qabsoo isaatiin galmaan geessisuu dadhabeeti har'a wareegaman taanii kaffalee sadarkaa kana geenyeeti amma immoo gaafii biraa ajandaa nama sadii ta'aniiti. Oromoo keessa, diina keessa akkasumatti immoo ummata keessa ta'anii ajandaa yeroodhaan baasanii kan ummata keenya burjaajessaa jiranii lubbuun hayyoota keenya kan akkasitti galaafachisaa jiranii jiru jechuudha. So kanan jedha ammaa fi irran deebi'a. Galatoomi lubbuu baay'ee waanii garaa nama nyaatu waanii taate. Egaa wanti kana haaluma kanaanii Abiy Ahmad gara lixa Oromiyaa magaalaa Dambidolloo dhaqee Dambidolloosi kan kanaan dura na ajjeesu kan jechaa ture yoo Dambidollootti dhaqee Dambidollootti ani du'e Arsii fi Wallaggi Wallola Arsii fi Jimma Wallola maali Jimmaa fi Wallaggi Wallola kan jechaa ture gaaffii kana kaasaa ture. Har'a maaltu dhalatee Dambidolloo dhaqee isa jedhuu fi sanirrattis immoo dabalatee namicha tokkotu ture mammaaksi tokko mammaake. Iddoo achitti illee miti mammaaksichi kan mammaakame. Namicha gowwaa tokkotu biyya Arsii keessa ture. Arsii keessaa deemee leenca ajjeesuu dhaqee ofii leencaa nyaatame. Uummanni gowwaanii uummanni naannichaa namichi leenca ajjeesee dhufe jedhanii taa'anii eegaa turanii. Badhaasa fidanii amma mootummaan gaafa bulee jedhu leenca lama ajjeesee dhufaa mootummaan hin badhaasa kan jedhuun eegaa turanii garuu namichi ofiinuu du'ee leenca nyaatamee jiraa jedhe. Isa kana jechuu isaatiif uummata maal jechuu barbaadeeti? Arsii Oromoo irraa adda baasuu barbaadeeti moo uummata Arsii arrabsuu barbaadeeti moo uummata Oromootu gowwaadha hayyoonni hidhameera kan jedhu wanna kana mee akkamitti hiikoon isaa maal fakkaata akka nama siyaasaa tokkotti? Waan jecha ammaa kana Abiyyi jalqaba Dambidolloo dhaqeera. Abiyyi Oromoon dhimma nama dhuunfaa Abiyyi irratti Abiyyi ajjeesee Oromiyaan hin bilisoomtu Abiyyi jiraatee moo Oromiyaan immoo hin gabroomtu. Kana beekuu qabna jalqaba. Abiyyi nama tokkodha. Oromoof waan tokkoon godhu Oromiyaaf illee waan tokkoon godhu. Deemee haasa'ee jiraate kana kan agarsiisu maalidha? Uummanni Oromoo inni akka maan tokko Oromoodhaaf bu'aa hin qabnee fi bu'aa qabataa akka hin jirre agarsiisa. Nama tokko akka ta'e jechuudha. Sigalee nama tokkodha. Abiyyi du'ee Oromoon immoo lammaffaa immoo maal beekuu sirra jira? Oromoon aadaa ajjeechaa fi dhabamsiisuu irratti namanu. Oromoon si tuffatee si dhiisa. Yoo mana isaatiin diina taatee mana isaa galtee illee aannan si buddiseeti aannan si kennaa jechuudha si obaasa. Abiyyi haasaan beekaa jedheeti kan haasa'aa jiru. Kanaan duras baay'ee haasa'eera. Soobduuni turii gaafadhu waan dhugaa hin dubbatu jedhan mammaaksa tokko jira. Namichi waan yaadatu miti. Inni waan jechutti fakkaatu Oromoon gawwaadha. Isoon ta'in akka arguutti akka jecha isaatiin jedhutti Oromoon gawwaadha kan isoon jedhini leenca nyaatamee achumatti hafee leenca wajjin wallalee. Tarii qabsoo bilisummaa Oromoo kana kan amma jiru kana nu bilisoomsuudhaaf waggaa meeqa qabsoo godhan sana kunoo seenaniitu nutu liqimsee jechuuf danda'a. Arsitti hirkatise malee adda bilisummaa Oromoo kanaaf jechuu danda'a. Maaliif waraanni bilisummaa Oromoo isa dhaggeeffachaa jira naannoo sana jiru jechuudha. Beekaa karaa gadhiisaniif maaliif dhimma Abiyyi irraa miti kan rakkoo qaban. Waraanni bilisummaa Oromoo biyya keessaa deemee Abiyyi amma kunoo ani Abiyyiidha kottaan ajjeesaa waraanni bilisummaa Oromoo akka nama ajjeesne Oromoon akkam garaa bal'aa Oromoon akkam hayyuu Oromoon akkam fiilmii jabaa akka hojjechaa jiru hin beekan isaan. Hanga kana ismaartii Oromoon kana jaalalaan ajjeesuu jedhanii ajjeesuudha Oromoon kan beeku malee rasaasaa miti. Dhukkuba sammuudhaan kan si ajjeesaa jiru. Lammaffaa immoo uummanni hubachuu qaba. Uummanni Oromoo Arsii Baalee Wallaggaa kana kan addaan qoqqoodanii ganda kan galchan warra EPP amma angorra jiraniiti. Ilaali. Amma ijoolleetu lamaa shimala milisfaa ijoolleetu lamaa aangoo qabannee jedhanii hacaaluun tulamaadha maa uduu arra nambisisin. Eenyu galaane eenyuti kanaan dura ajjeefame 2008 irratti kan ajjeefame maa nambisisin. Alaaga kana miti kan deemaa jiru. Adda bilisummaa Oromoo garuu guutummaa Oromiyaatu Oromoo kabaaf kibbaa kan Oromoo shanan kana kan tokko godhe bulchaa tokkodha garaagarin baasnu kan jedhu. Abiyyi gaafa
ganda Amaaraa deemu Amaaraa Oromoo arrabsa waan Oromoo ta'ee fi gono waan Oromoo ta'ee fi Amaaraaf hojjettaa jedhanii uummanni Oromoo na jibbee jedhee achitti odeessa. Gaafa immoo ganda Amaaraa dhufu immoo Oromoon kan akkas argachuu qaba akkas goonee qonnaa kunoo waan Oromoo ta'ee fi nafxanyaan na dorsisaa jiru jedhee odeessa. Kuni nuufi qabsoo bilisummaa Oromoof nama siyaasaa fi vaaliyuumii hin qabu. Wallaggaa dhaqee haasa'ee nama meeqaati kan itti haasa'e maaliif achitti na ajjeesu eenyu isa ajjeesa maal arganna Abiyyi du'ee jiraate maal fayyada maalidha kana maal fayyadame maal fida nama tokkooti bara qabsoo bilisummaa Oromoo sirna gabroonfataa seera baay'ee konstituushii sanarrattidha sirna irrattidha kan qabsoo gochaa jiru sirni kun gadaa Oromootti jijjiirame seera Oromootti jijjiirame akkaataa Oromoon isa barbaadu akkaataa itti bulu sanaatti ijaaruu irratti sirna kanatti deebisnee ijaarraa jenneeti iyyaa jirra malee Abiyyi dhufee Shimallis deeme maal deeme dantaan qabu nuyi adda bilisummaa Oromoo ummanni Oromoos dantaan qabu kanaaf dhaggeeffataa jechuudha ummanni keenya kanaaf nagaa naqeeti nagaan gad guufuun magasan dhayin alillee waaqan kadhadhaaf maaliif arguu qaba Oromoon nama akkamii akka ta'e arguu qaba inni dabballoota isaatii dammaqsee jabaatee miti waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa jira waardiyaa isaaf akka ta'u ilaaluudha lammaffaa moo Abiyyi mootummaa ta'eeti ummanni Oromoo kan filatee mootummaa kooti jedhee kan fudhate tokkollee miti inni temporariidha kan dhufe mootummaa osoo hin ta'in humnaan mootummaadha jedheeti na filadhaa dula na filadhaadha jedhee kan deddeemaa jiruti kadhaa deemaa jira jechuudha na jiraachisaa argee Oromoon akkasa jiraachisaa jiru aadaa Oromoo naamusa waraana bilisummaa Oromoo naamusa ummata Oromoo argeera kana caala waan argu tokkollee qabu yoo kana caala samii fi dachii irratti nan sirbaa yoo jedhe waan isatti dhufu isatu beekaa jechuudha amma booddee jechuudha garuu ummanni Oromoo ammallee hubachuu kan qabu Abiyyi ummanni ummata Oromoo akka hogganu hin dandeenyetti hubachuu qabna lixa Oromiyaa deemee Damdoollo keessa haasa'e ummata ijoollee si kumaandoo arrabsee gawwaa ta'e leenca akkas ta'e kuni mammaaksa haasa'e waan fidu tokkollee hin jiru ummanni Wallaggaa kanan dhaga'u kanaan jira gaafa viidiyoo keessa jiran ijoollee si kumaandoo kan aangoo kennee fi ijoollee warra kaan irratti bobbaasaa turan amma immoo kana qabateeti kana irratti bobbaasaa jira kana qabatee kana kuni siyaasaa tooftaa dulloomaa tooftaa du'aa Oromoon kanarra darbee biyya bulchuudhaa fi tokkummaa isaa yerootti mirkaneesse sana tuuleetiin jedhaan Abiyyiidha. Uummata keenya irratti uummata si kumaandoo kan joonnu manni Arsii kana dhaga'uu hin qaban. Nama akkasii kashlabbee ashkara namaarra maal dhaga'u? Kana qabatanii immoo isaan aaruu isaan immoo waan biraa keessa seenuu uummata walitti kan diraamaa isa ajandaa nutti kennamee tokkodha jechuudha. Uummata ajandaa kennaa jiru. Isaan nan beekaasa har'a torbaan tokko Arsii fi waa'ee Wallaggaa fi waa'ee Shawaa kana odeessu amma immoo kan biraa immoo fida ajandaa akka isaanii umrii isaanii tooftaa isaaniitti jiraatan dheeressu irratti warra hojjetanidha jechuudha walabummaa kana eenyullee haaluu hin danda'u sin jechuu kooti. Baay'ee galatoomi lubbuu gaaffii bareedaa yaada bareedaa waliin wal jijjiiraa jirra. Mee egaa akkuma beekamu ajandaan isaanii yeroo ammaa kana baasanii bakka hundatti deemanii duula na filadhaa kana karaa sidii banamee jira jedhanii Shimallis Abdiisaa maqaadhuma kutaa ganda Oromiyaallee waamuu hin danda'u. Beggii jedhee waama. Isa nafxanyaan dur waamaa ture magaalaa Beggiitiin Beggii jedhee hoolaa jechuu barbaade xiqqoodhuma isheetirraa hambise malee waan akkasiiti. Mee haa ta'u juuntaa dhabamee jira. Juuntaadhaanii uummata keenyatti waa'ee juuntaa himuuni nuufi uummata kana wallaaluudhaa jedhanii dubbatan. Juuntaa jechuun isuma jalqabaadhaaf iyyuu jechi hiikan juuntaa kun eenyu? Eenyutu juuntaa wajjin hojjechaa ture? Eenyutu juuntaa jechuun namoonni miseensa juuntaa turan eenyu fa'i? Waraana juuntaa kan turan eenyu fa'i? Poolisii juuntaa kan turan eenyu fa'i? Eenyutti waa himaa jiru? Uummanni Oromoo kun ija jaame jedhaniitu waan argu jedhanii dubbachaa jiru moo? Gurra isaanii duudee waa hin dhagahanii waan nuti haasofnu kana jedhanii bifa kamiin hiikuu dandeenya jechoota isaan amma miidiyaa irratti gabba'anii barreessaa dubbisaa jiran kana. Namni haasa'uu hin dadhabu. Haasa'uu danda'u. Shimallis haasa'ee dhiisee Oromoof waan bu'aa tokkollee buusaa qabu. Kaleessa hundumtuusaa innis kophee Warqinaa Gabayyoo haa xaa'aa guddate. Hundumtuu isaanii
eenyu abiyyis yoo ta'e kolonelii ta'eeti gurraa fi miillaa fi farda ta'eeti junta isaanuma kana keessatti guddatan amma isaan akkanatti fakkaatutti fonqolcha mootummaa TPLF irra geessisanii erga isaan dhabamsiisan booddee nutu olaantummaa arganne isaan kan akkasitti laphee isaanii dhibanii deemanii waraana bilisummaa Oromoo nu dudduba jiraa waan jedhuuf yaadaniiti. Kanaaf ani waan tokko siima citi tokko siima maal jedhan waraanni bilisummaa Oromoo nuuf gaachanadha jechaa jiru isaan. Maaliif gaafa nafxanyaan kaatu Oromoo walirratti hin callin jettu mitiire gaafa isaan nafxanyaan irra kaatu kunoo waraanni immoo dhufee way Abiyyi goota keenya way Shimallis goota keenya jedhaniti nurratti dirmatu kan jedhu yaada akkasii qabu. Kanas akka ijoollee qaban ijoolleeti jechuudha. Juntaan mataan isaanii junta OPDO kaleessa har'a PP'n jenneeti ani waamus hin danda'u OPDO'n jedhanaan yeroo hundaa. Maaliif OPDO'n jetta yoo naan jette amala isaanii sanuma ga'a. Amma kaleessa TPLF jala fiigaa turan amma immoo biyya isaanii Oromiyaa gurgurachuu fi Shaabiyaa jalaa fi nafxanyaa jala fiigaa jira jechuudha. Amma Amaaronni amma Finfinnee Addis Ababaa maarree jedhu isaa afaan isaanii beekne isaanitti himaa turre sila. Haala akkasii keessa jiru. Isaanillee achi keessa nafxanyaan immoo arraffamaa jiru. Waliin godhaniiti arrabsamanii ila akkasitti lafa irratti dugugamaa jiru. Deebii tokkoon kennan Oromoo immoo as dhufaniiti goota fakkaataniiti. Abbaa manaa sodaataa haadha manaa irratti goota ta'aa kan jedhu tokko jira mammaaksa ta'u. Isaan irra mee jecha tokko dubbatan amaarri fuuldura dhaabbatanii nafxanyoota bira dhaabbatanii jecha tokko waan dubbatan akkas goona jedhanii kan dubbatan tokko illee hin jiru. Sigalee waan tokko dubbatanii hin beekan. Oromoo fuuldura deemanitti goota fakkaatanii akkasii goona. Oromoon akkasii goonaa hin barbaadu. Akkasii godhaadha kan Oromoon kan jedhu. Ofiin bulchaadha kan jedhu. Oromoon ofiin bulchaa jedha malee abaluunna bulchaa juuntaan mataan isaanii ofii isaaniiti. Kun waan haalamuuti diskiribinishinii yookaan immoo akka qorichaan asii waan isaan ta'anii asitti ifa baasuu maal isaan ta'anii himuun yeroo keenya yoo finne malee bu'aan qabu. Oromoon beekuu qaba maal akka isaan ta'an eessa akka bosonaan dhufne gaara kam dhaqaniiti lolanii Oromiyaan bilisoomsine mee bakka kam yuunivarsiitii kan barataniiti addunyaa kanarratti galmaanii waa'ee Oromoo dubbatan isaan umrii isaanii guutuu adda bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu irratti achitti ijaaramaniiti shaadoo ta'anii jiraachaa bahan malee ummata Oromoo bilisoomsuuf immoo qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan geessisuuf waa'ee Oromoo fi waa'ee juntaawwan itti dubbatan sana hin turreessin jechuu kooti. Ammallee kana isaan dubbatanii waan nu jirruufi. Ammallee isaaniif jiraanna. Maaliif isaan barsiisuuf isaan bilisummaa isaanii akka argatan Oromoo akka ta'an afaan Oromoo akka ammaa kana ummata fuuldura dhaabbatan akka dubbatan wareegama hedduu kaffalleeraaf. Nuyi kan kaffallee OPDOf illee wareegama kaffallee jirra. Warra ammaa jiran sana Abiyyiif wareegama kaffalleerra. Diinni akka sana jenne gaafa diinni boombitti darbatu jalqabaa dhaqeeti wareegama kan kaffale Oromoodha. Nafxanyaa miti. Nafxanyaa argineera jeneraala meeqa wal fixe. TPLF argatteet akkatti wal fixaa jiran. Reenfa isaanii lafarratti akka akaayii lubbuu namaallee kan kaleessa wajjin jiraatanillee waliin yaadne tokkotu ummata akkasiiti jechuudha. Garuu Oromoon na gaddisiisa. Ummata akkas wal nyaatu irratti nuufummoo nama ta'a nuufummoo firanuu ta'u jedhanii hariiroo isaanii jabeessuu isaanii kun maal jedhan magan jedhaan isaaniif. So haala akkasii kanatti yoo hubanne waan hedduu yoo ilaalle gaariidha. Waan akkasitti yeroo keenya fixuu osoo hin qabaatin waan ummanni Oromoo gara fuulduraatti gochuu danda'u irratti yoo hojjenne bu'aa guddaa qaba. Ummata Oromoof waan bu'aa qabu irratti xiyyeeffachuun irra jira jedheetiin yaada. Gochuus qabna. Hedduu galatoomii lubbuu daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo kuni kan dhaggeeffachaa jirtan walabummaa News Network irraayi. Egaa akkuma beekamu hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana turtan abdii guddaa qabna. Gara miidiyaa keenyatiin nu hordofa hanga dhumaatti jenna. Subscribe akkasumatti share like godha jenna galatoomadha. Egaa lubbuu amma gara xumuraatti deemaa jirra. Mee amma wanni amma haasofne kana keessatti wanta na hambise jira kan jettu yoo jiraate dhaamsa kee fi waan itti dabaltee ibsita jechuudha. Garuu gaaffiin xumuraa asirratti siif qabu mootummaan kuni mootummaadha ofiin jedha. Atuu sila jetteetta. Garuu gaaffiin ani sila siin jechuu barbaade maalinni haati Abiyyi Oromoodhaa kan jedhan sana Shimallis akkas jedhee uummata jiddugaleessaa waan jechuu barbaade itti himuu barbaade. Isa sana isa addunyaan beeke kana somni akkasii kuni uummata keenyaafis ta'e nutis immoo warri ala jiru warri waan kana dhageenyu irratti
sanarratti akka dubbattu akka ati yaada kennitu barbaadeen ture. Ati garuu gama biraatiin hiikkaatti kennite haa ta'u galatoomi mee waan tokko maaliif beektaa ani haati Abiyyi Oromoo taate Amaaraa taate kuni ummata Oromoo bu'aa hin qabu usin jechuu kooti. Haati Abiyyi maal hojjete Oromoodhaaf maal gooteedha maaliif ani ishee vaaliyuumiin kennaaf isheef maal miti mucaa isheef illee kan wareegama guddaadhaan kaffalee aangootti kennee kanallee kan na ajjeesaa jirullee kabajaan kennuufan maaliif qabsoodhaan argadhee bar qabsoodhaan sadarkaa karan ga'e malee namni isheenii kadhaannaa miti kan haati Abiyyi karaa kana deemte samiin baatee dachiin baatee an Oromoodhaaf bu'aa qaba kan Shimallis Abdiisaa waan dubbatu hin beeku seenaas hin beeku haasaas hin beeku inni isheen Oromoodha jechaa jira. Ata Oromoo saateeti Oromoo bu'aa maa buuseedha ani immoo kan jedhu haati Abiyyi Oromoo taatee ummata Oromoodhaaf bu'aa maali buusteedha ani gaafiin koo ani bar gaafii kan gaafadhu bu'aa maal buusteedha nama nyaataa ilma ishee waraabeessaa gantuu fakkeessituu nu gattee deemte malee Oromoo taate Habashaa taate nuyi Oromummaa fi igummaa isheetti DNA isheetti sakatta'uu miti qabsoo kan gochaa jiru qabsoon kan gochaa jirru ni nama dhuunfaaf miti Abiyyiif miti qabsoo Abiyyaan gorra baasuuf jiraachisu miti kan qabsoo gochaa Oromiyaa jiraachisu mirga Oromoon sarbamee jira hayyoonni keenya hidhaa jiru waajjira keenya cufamaa jira ummanni Oromoo shororkaa jira biyya keessatti biyya alaa keessatti abiyuuziin gochaa jiru dabballoota isaa biyya alaa kana keessatti erganiiti abiyuuziin gochaa jiru dinagdee sassaabanii kan isa ajjeesee abaluuna mootummaan ajjeeseeti maallaqa sassaab goofanditti bannaa jiru bar namatti dhuunfaatitti gargaaraa jiru Hacaaluun kan ajjeese mootummaadha kan maallaqa kafalu Oromoodha maaliga waan akkasii keessa jira Oromoon kana keessa bayyanatee ba'uu qaba kana qofaa miti Baqqalaa fi Jawaar mana hidhaa keessa jiru qoricha binnaa fi jedhaniiti ummanni Oromoo ala keessa jiru goofandi banatee maallaqa sassaabaa jira maaliif mootummaan ofiisaa hidhe mootummaa kana dhibbarra geessisanii Oromiyaa fi hidhamtoota isaanii achi keessaa baasanii qabsoo hadhaa godhanii sadhumaa godhe maama hidhaa keessatti hin baasin ummanni Oromoo ummanni keenya burjaajaa jiru kan jedhu kanadha ummanni Oromoo waan gaafatu beekuu qaba waan itti jiru beekuu qaba namni waan itti jiru hin beekne akka bishaan gabatee keessatti gangalachuu deema kanaafidha Oromoon adda bilisummaa Oromoo ummata Oromoo barsiisuu irratti kan bobba'aa ture waggaa dheeraa guutu kana ture garuu ummanni adda bilisummaa Oromoo carraa isaatiin sadarkaa kana irratti geessisee kana xumura akkan goone haqa Oromoota akka ija isaan bayyananne nurratti cufsisaa kan jiran warra ammaa jiran kanaati jechuudha Abiyyi mataansa haati Abiyyi Oromoo taate kaleessa akkasiga soofduuni confused ta'a soofduun yeroo hunda kaleessa addunyaa irratti gaafa Nobel Prize Habashaa ta'eeti Habashaa fi Oromoo keessaa kan dhalatee Itoophiyaa sana bulchaa jira haadha manaasas Habashaadha I don't care nu rakkoon qabnu Habashaa fuudhee Tigree fuudhee eenyu marriage status isaanii personal life isaanii keessatti Oromoon seeni nuyi personal life keenya dhiisneeti gamtaa Oromiyaa irratti falmachaa jirra yaa boleessa ko ani kan sitti maa jiru ammallee deemaa jiru kana irratti hubachuu dhaamsan qabu ummata Oromoof Oromiyaaf dhaamsan qabu burjaajensina ummata amma hayyooti jaarsoliin hidhamtoota baasnaa hangar striikii godhachaa jiru qabsoorra jiru hangar striikiin waan gochuu qabanis kanuma qofaati humna isaan danda'an ofii irratti murteessanii qabsoo gochaa jiru ummanni Oromoo garuu biyya alaa kana keessa jiru yoo hayyoota mana hidhaa keessa baasuu barbaadan Oromiyaan yoo bilisoomte malee hayyoonni achi keessa jira akka mana hidhaan baane kana jala murteessanii ba'uu beekuu qabu Nadhii Gammadaan fa'eessa jiran Dabbasaa Goyyoo fa'eessa jiran hayyoota hedduu biyya ambaa keessatti funaanamanii kan bakka buutee isaanii dhabamanii eessa jiru isoo isaanii ummata Oromoo fi qabsa'anii juntaa revenge godhanii Maqalee keessatti kan hidhaman ummanni Oromoo madachii lama keessatti hidhaman maan gaafatiin isoo Shimallis Oromoo ta'e erga isaan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromoo yookaan immoo ummata Oromoof qabsa'aa jirra jedhanii kan akkasitti deemaniiti amma isaan hilleen isaanii googutti iyyanii akka yeeyyitti iyyanii ummata keenyaatti gurra dochisan sana Oromoon kana keessa darbeera Oromoon kan barateef kan baranneef wallaalaa ta'uu hin qabu Oromoon adeemsa siyaasaa fi adeemsa diinaa biyya sana keessa jiru ammallee gattaa'ee wal mareetee hubachuu qaba wal loluu son ta'in anaaf hin caala anatu caala son ta'in yaada isaa yaada kaayyoo bilisummaa Oromoo qabatanii yoo deeman galmaan hin ga'a
lakkii kaayyoo sharafneeti karaa kana deemna karaa kana nu baasatan umrii isaanii guutuu garba ta'anii akka boofama mataa isaanii rukutamanii Oromoon lafarra dhamamuuf deema malee Oromoon bilisoomuu hin deemu. Kanaafi bilisummaa qabsoo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kaayyoo bilisummaa Oromoo anaafaati kan itti amannu kan hayyoota meeqa irratti wareegame kan nadhiifa itti wareegame itti dhabame sababa kanaafi. Kanaafu wanta kana galmaan geessisuudhaan halkaniif guyyaa gamaaf gamana jaarmiyaa tokko jala ijaaramne qabsoo keenyaaf finiinsuu bahaaf dhihaa kaabaaf kibbaa son jedhani ummata Walloolaan biyya Arabaa keessa hojjetanii qawwee bitatanii alagaa gombisaa jiru. Walloon gootadha. Warra kaan garuu wal calaqqisuuf ilaaluu qabu. Irratti hojjetuu qabu. Oromoon tokkummaadhaan walitti dhufuu qabu. Abiyyi iyyee jecha abiyyi jedhee dhiise jecha abiyyi jecha macaafa qulqulluu kan Qur'aana miti. Injala haa jedhu fakkeessaan akkasuma. Sobduun akkasuma bakka deemetti soobaa oola. Harangis gaafa dhaqu gommaa jechuun turmaana jechuudha jechaa ture. Jecha hedduu dubbatee jira. Kuni nama biyya bulchuu waan akkasii hin eegamu akka kiyyaatti. Yaada araaraa, yaada bilchaataa, yaada ummata ijaaru, biyya ijaaru irratti hojjetaa malee nama waliin naquu jedhama kun. Kun siyaasaa miti gowwummaadhaan jedhaan. Abiy gattaa'eeti ilaaluu qaba. Na ilaalaa, na hordofaa. Ani intala Oromooti. Qabsoo kana keessan jira falmachaa kan jiru Abiyyi aangoorra jiraachisu osoo hin ta'in ummata Oromoo aangoomsuudha. Kana beekuu qaba. Jawaariif Baqqalaas Koreen Gammachuu Ayyaanaa Abdii Raggaasaa hundumtuu isaanii kan hidhaman kaayyoo bilisummaa Oromoo galmaan geessisaa. Walakkaan Itoophiyaa jiraachisna. Walakkaan kaayyoo kana irratti kaayyoo burjaaja'aa kana keessatti bahuu qabnaa jechuun barbaada. Kana isin jedha galatoomii baay'ee yeroo keetiin irraa sin fudhadhee ifama halkan guutuu taa'abda kunis qaama qabsooti maal godha haala gabrummaa kana qaba. Injifachuudhaaf halkaniif guyyaa hojjechuu qabna. Diinni Oromoo Habashaan har'a maal goona Oromoo akka dhabamsiisna maali irratti hojjechaa jiru. Garuu saksasii hin ta'an. Oromoon isa durii irra darbee jira. Kultee jira Oromoon isa durii irra darbee jira. Oromoon dubartii soo taate irris qarreenis qeerroonis eeruu Oromummaa isaa uffatee jira amma booddee. Namni gabroomuuf tokkollee hin jiru. Kana hubachuu qaba. Abiyyi immoo karaa deemee na ajjeesan na fannisa namni isa tuquun jiru yoo karaa irra ciisee Abiyyi nama isa tuquun jiru rasaasa keenya Abiyyitti miti kan dhukaasu sirna isaatti inni ijaaramu diina jiraachisu irratti wixxifatee halkan guyyaa hojjetu sana isa diguudha. Kanumaan jedhaan galatoomi. Baay'ee galatoomii ulfaadhu horii bulii deebanii daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti turtiin keessan walabummaa News Network wajjin haa ta'u jecha lubbuu margaa hedduu si jaaladha hedduu si kabajaa. Rabbi fayyaaf nagaasii haa kennu ijji nagaa walloo arguun jedha. Galatoomi atis galatoomi ulfaadhu jiraadhu. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqiinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network miidiyaa walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network.